jira kunoo dhalli jira akka lafa ol naqabu yoon dhabeellee fira adeemsa jireenya gaddaa fi gammachuu dirqama jiraachuuf dhamdhamee simachuu hidhamee tuumame beela'ee hiyyoomee beelaa fi deebuu ifumnu wala bakka sirba sagalee kaasuun illee jira siree wayii qabatee dhiyeessi jira akkuma beektamu mana hin qabu. Aye. Me akan gotu. Dadde boontuu sirraa miidhame garbaa jaalalaa seenee keessa lime wayyaa danna goote wayiin siime jiruu namarraa bahee awwaalame. Khajaalati beeka gubbaa jaalala guyyaan nagayumaa hamtuun galgala halkan gadinchiisuu taatiin bula yeroo meeqan fiigee qabadhe hola si jaaladhe boontuu sirraa miidhame garbaa jaalalaa seenee keessa lime wayyaa danna goote wayiin siime jiruu namarraa bahee awwaalame. Amala fi bifanna boojite onneetoo summii jaalalaa tittite illaatte onneentoo namaa dooyite na gargaari boontuu yoo naanaate jaaladhe saartuu sirraa miidhame garbaa jaalalaa seenee keessa lime wayyaa danna goote wayiin siime jiruu namarraa bahee awwaalame. Kan Jimaallee qabna, ka Wallaggaan qabna, ka Arsii qabna, ka Baalee qabna, ka Shawaa qabna, ka Walloo qabna, Wallaa qaba, hunda qaba. Ka Gujjaa Matakallee qaba. Matakal. Ajaiba. Sagalee ajaibaatu jira. Sagalee ajaibaatu jira. Dandeettii addaatu si bira jira. Kan amma giiftii kennitee fi warri giiftii kennuuf dandeessanu giiftii kanuma deebii irratti kennaa fi achirraayi akka inni baafatu goona. Akka ta'uu isaatiin bilbila itti seenu illee hin qabu. Jalaa miidhamte bilbila wayii bitamee fi ture jalaa miidhamteeti. Nama tokkoon jaaladhe dhugaa rabbi. Kormina nima. Hunda isaanii. Muubeen nagaama. Ani wallahi angaarratti dhalaa takka illee hin beeku beektu takka nama tokkoof hin jaaladhe sanuu qaamaan hin beeku sirba sii ilaalee jiran sirba sii sana ilaalee tan sii jaaladhe san booda silkii namaatiin hordofaan ture. Ugaandaa jirti, Burundii jirti, Ameerikaa jirti baal waan beeku. Garuu akkanuma kana jedhanii san booda gaaf tokko Finfinnee jirti naan jedhan. Erga Finfinnee jiraatte ijaan arguun qaba jedheetuman Harargee irraa ka'ee gara Finfinnee kan ol dhufu. Isii barbaacha Jumaal arguuf. Yeroo nu dhufu san booda bakka isiin silkii naqii shaatan maallaqa nan qabu wajjin. Attuun ta'ee kiisii kun naqaa dhitee walumaa kun beekon. Muubeen nagaama. Sirriitti nagaama sana booddee xiqqoo ishee akka waan mataan kun akka waan sammuun kun dhukkubuu wayii na jalaa ta'e barandaa rafuuttan kee barandaa jaran maqaa ishee waamee tarrafaa ture. Sirba amma si jaaladhe boontu jedhu kana maqaa isheetiin ture kan sirbamu. Si jaaladhe sabrii sirraa miidhame jedha ture. Sabriina jedhamti isheen illee maqaan ishee weelliftuudha. Sana booddee mucaan kun immoo anaa taa'ee sirbu na arge. Maal mucaan akkanaas taa'ee sirbu kun afaan Oromoo sirbaa jedhe. Mucaan kun nama baay'ee Oromoodhaaf dhimmamudha. Nama Oromoodhaaf dabarsee lubbuu isaa kennudha. Sana booddee achitti harkee ka'ee tiktookii isaa irratti waraabee na gadhiise. Ani silkii kun qabu ture gaafa sana. Achi wal barre na dhukkubee ture yeroo sana baay'ee sammuulee na dhukkubee ture.
sammuu qofa miti qaamaan illee waa baay'ee gurguraa ture mubee nyaatuun agartee gaamana kee dhufee bara gaafa sana kan mucaa kana wal barre malee waa tokko firooma si qabnu inni warra jimmaati ana arge fakkeenyaaf walitti oromummaa yoo ta'e malee walitti dhiyeenya biraan qabnu jechuu kooti akkanatti wal barre egaa obboleessi jechuun kan wal bulaa qofa miti akkana ture mube malee firooma biraan qabnu egaa akkasii oromummaan dhugaa kunoo akkasitti calaqqisiifamaa bolee artistii waan ta'aa jiruuf yookiin artistii waan ta'eef tun taane oromummaadhumaa fi bakkee dhaasanii ciisu ilma oromooti maaliifas ciise jedhee fudhatee galuu isaatiifi galata guddaa uummata irraa qabda. Namni ilma namaa tokko ilma oromoo tokko bakkeedhaa fuudhee ol galchee galata guddaa uummata irraa qaba. Ulfaadhu galatoomii siin jenna namaaf nama 300 irratti. Hayyee kana fakkaata dachaasiinis kaawuntii obboleessa keenyaati foloo godhaa namoonni giiftii qabdanu giiftiidhaan gara bakka dachaas ta'aa jiru tuttanii giiftiidhaan sappoorti godhaanii baariyaalii manaa solkaasaa warri laayif goolii guutaa amma sagantaa gargaarsaati sa'aatii tokkoof gargaarsa goona gatii ta'eef ijoolleen isin raftu dadhabdu sa'aatii tokkoo fi haasawwan dheeressinu warri gastiira jettan yoo danda'ame eegaa tokko fudhaati waan jettan itti dabalaa sa'aatii tokkitti qabna gara gargaarsaatti galla. Alaamuddin yuuroo 100 itti galatoom ulfaatu akkaawuntii isinii maxxansina. Namni asirraa dubbachuu barbaadan abdii. Diggitti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Eenyuun dubbataa dabareedhaan diggitti irraa ka jalqaba ol galtee siidaa ittaanee abdii geetaachoo ittaanee dabareedhaan eegaa tokko godhatanii itti geessa. Diggitti waan jettu qabdaa? Hayyee gaafa jalqaba. Hayyee assalamu alaikum dura dursoon keessadha. Yaa dachaasi mana keetti yeroo jalqabaa fi wal barre yeroo dura mucaan kun fidee mana kee galchu. Gaafa sanas ni gargaara jennee dhuma wal irkaa faffacaane har'amootu gargaaramuu qaba. Gaafa sanas irratti dubbannee amaanaa deef kanatti kennannee wal irkaa dachaane. Egaa hamma immoo erga kana hunda ta'e ni gargaara nuti obboleeyyan isaa wajjin jirra. Anis akka dhuunfaa kootti amma qaburraa 10,000 nan gargaara. Wanta biraa wanta dubbadhuun qabu namoonni. Obboleettiin keenya birrii 10,000 obboleessa kooti wajjin nan dhaabadha jettee jirti. Hagalatoomtu hedduu nu galatoominuu jiraadhu. Deef amma ati akkaawuntii dachaas kallattiidhumaan qabadhuuti nu himtaa obboleessi keenya tokkos yuuroo 100 jedhee sa'aatii tokko gargaarsi nu goonu sa'aatii tokkittidha. Sa'aatii kanatti fayyadamaati warri rafuullee deemtan warri dachaasiin jaallatan warri artii oromoo jaallatan warri rakkataa jaallatan akkaawuntii fudhaati. Akkaawuntii fudhannaan yoo barbaadan nun teenya sindeettee rafuu dandeessu. Sagantaan keenya sa'aatii tokkittidha. Kanaa jennaan hundi keessaniyyuu erga dhuftanii hirmaadhaa fi jajjabeessaan isiniin jedha galatoom ulfaadhu diggoo abdii geetachoo jiraatte yosii mijate deeqaa tokko dubbadhu. Isiniin galcha warri galuu barbaadanii naa obsaa isiniin galcha. Abdii mijanne fakkaata abdiidhaa yeroo isii mijatetti dubbadhu biroo dubbadhu. Motions. Mijannee fi warri isiniin mijanne rakkoon qabu dirooni jirta. Jira mo beko jira share ko nebra be kala fanti ko osade ga shawishi. Ayye urgaa bilisummaa dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee galatoma obboleeyyan keenya warreen baalama ani leente ko khara makina keessa jira bakka mijataan jiru baalama kana fardeesine egaa jirra baay'ee galatoma da mubeerraa kaasi akkasuma obboleessa keenya qadachaas bira qabee jiru wajjini mannummaan oromoo lee hundinuu galatoomaa leengadda waliin baalama qabnee fi
gurbaan amma quuqamee fi za'a 24 gurbaa kana bira qabee jiru kunis Oromummaa fi nutilleen Oromummaa fi bira dhaabbannu baay'ee galatoomaadha. Namni waa qabdan bush irra godhaadha. Warri asirratti ililli darbuun dandeenya harka lafaatiin akkaawuntii maxxansa nutis jalaan ni gargaarra. Nuti warra akkaawuntii sun maxxansa ni gargaarra. Akkasitti bira dhaabbannu jechuu barbaadeeti. Isinitti hin dheeradhu gaazaata waan qabnu jabaadhaa isin jechuu barbaadeeti galatooma. Saa tokko qabna waan ta'eef hundi keessan iyyuu akkaawuntii qabadhaa amma akkaawuntii ni kennina. Sana booda kun bashannansiisaa dandeessanus ol nu galtuu diggoon 10,000 jetteetti galatoomtu akkaawuntii tokko naa himi meedeef. Rajirtu. Bakka munaatti mufadheen ture duroon isin galchashi si buusee raana si buuse. Munaatti mufadheen ture bifti. Si bakka waamicha kanaa. Thank you kottumna. Namishani barreessa. Nam tokko naa barreessa. 66. Kuma tokko 66 jedhana. Kuma tokko 66. 66. 82. 82. 97. 97. 432. 432. 432. Barana baby. Maqaan dachaa Oromoo dachaa Kanas Muhammad jedhama. Maammeen maal barreesse kuma tokko 66 82 7 432 sirriidha miti? Sirriidhuma. Dandeessanu malee. Koppiliinkiidhuma taabtaabii godhaafi malee kijiba waadaan barreessina. Waadaan waadaa kijibaan barreessina. Warri giiftiidhaan sappoort gochuu barbaadan immoo giiftii qabdan onnee irraa kaasee ilillii irraa kaasee baadiyaalii manaa sola kaasu isa irratti gadhiisa. Isa gattuttanii bakka inni jiru gattuttanii gadhiiftuuf jechuudha. Akkuma obboleessi keenya immoo ishin kenneefi jechuudha. Giiftii ilillii irraa kaasee. Dachaasin thank you. Tuubiin Riyaala 200 ulfaadhu. Tamee birrii 5,000 Itoophiyaa. Yuusuf 500. Abdurrahman Jamal doolaara 50. Ridwaan Riyaala 100. Shaashee diraama 100. Thank you. Ofiisi miidhina waanuma dandeessan qofa waadaa galaa fi galmee seenaa irratti galmooftu. Mucaan kun gaaf tokko beekameera. Artiidhaan immoo yeroo gadi ba'ee artii Oromooti. Artii kan nama tokko kan nama dhuunfaa kan ganda tokko miti. Inni beekaaf kan ganda hundaa fudhatee dhufe artiidhaan gaafa gadi ba'ee jedhe geessanii. Hacaaluun jaallattu eeyyeen jaallattu. Wanni isin jaallattuuf sababni artii gajjabeessee artii Oromoo irratti waa hedduu hojjete kanaa jaallattu. Obboleessi keenya kun immoo tarii sanaa ol ta'uun bana. Isinii galee hin beekamu dubbiin rabbi. Kanaaf akkuma inni jiru kanatti jabeessuudha malee ergannii lafarra gangalatee rakkatee maal ta'ee dhufee gadi beekee jaallachuun hin taatu. Mucaan kun nama sagalee qabu nama artii sirriitti danda'u galatoomaa warri waadaa galaartanu waadaa keessan waraabaan jira bilbila sagaaniini amaanaadha waadaa galtan immoo bakkaan nu gaha gatii lakkoofsi amma barreeffamaa jiruuf immoo hundi keessan iyyuu koppilink sheer gochuun dagatina obboleessa keenya lafaa dhufaa artist dachaas sappoort godhaa jirra risiitii eenyuuf erginaa warra jettanii xumurarra lakkoofsa waatsaappii kan koos kan saas warra qabdan achirratti nu ergitu. Abdii Ridwaan 10,000